inshallah rabbi alaafisu anuun hin beeka hunda akkatti deebisuma an maadaama namni hanqa harkaan akkanatti hin jannetti hin beeka hunda siitu maal godhan rabbi isiniif alaafisu jabaadha obsa rabbi isinii haa kennu waatii zulijjaatis rabbi subhaanahu wa ta'ala sooma qara'a waan zulijjaan tun waa hunda ol keessa qabatte sadaqa hajji salaata zakka waanuma if keessaa hin qabne hin qabdu wallahi waa hunda if keessaa qabdi quraana qara'uun dhikrii godhuudhaan gartee namni waa gorraatii dandeessanis ni jedha rifeensuma ofirraan tuqinaa malee biyyeyyoo kan gorraatan taates ani namtichi gorra'u atakkomaatu inni rifeensa tuquusi isinumma annin gootan inshallah rabbi isiniif haa laaffisu waan akka guyyaa kana rabbi biratti guddaan jiru halkan waan guyyaan kanarra caalu jiru guyyaan halkan gartee leelatul qadriitirra halkaniin caala malee san guyyaadhaan hin caalu kanaaf guyyaa gartee wal fajri wala yaalin ashri Ami torkin kona rakkise silawat maal jetta urji maal dubbataa to sekondii soddomu mi torkin ko sirrin jiru nagarra bula yeroo biraa na seensisaa jedhuun nagalchaame ayyee tole jabaadha shaadaa qabat dhufootto mas shaadaa bare hawwii walii wal qabsiifne rakkannee nama sadi taane akkas tolchitan akkasumarra caala pheenxee ta'urra ufuma wal qabsiisa Tungguunare. Rabbin walaaf. Dhuguma jettan jaratti kana bira waan deemani. Jaratti akka re'ee madhattu. Garee teenya tanan jaalattooti. Jamaan assalamu alaikum. Re'ee mataati maali? Re'ee durii. وعليكم السلام ورحمة الله أبو معاذ Habib Al-Ghali jiltu. ناقم أكم Jamaalay ni bar anu Jamaalii mi. Iga. جمالين أبو تاتني تنفر جمالي دي مكة تنبيه خنجي Tolchite. Wal keessa jirraa waan naafeet. ما شاء الله يا أبو إسني خنا نما حقيقتي وميديا خنا بيخو تشنبيخا ربين جزاك القدة إسني خفلو غافا غرين شادا كتي مكان الدمات خنا متي غافا نمن ميديا هم فيدا من سنة سوان كانت تجرتني جزاك القدة ربي إسني خفلو لفاتني نمني غارين أبو معاذ وقاجة وأبو معاذ خنا ماسبيه كان مكة قبلته من موجه وخنا قفا بيخا أبو معاذ جزاك الله خير ولا أبا برتي أدو أبا فارسون Shira biki. Hunda garte. Nurraa jaalatu. Nama keessatti illee waan daleenu icciti illee hunda siitu. Ji'a kana keessa illee rabbi nama milkeessu jedhan. Namni islaama waan gartee An dhuguma yeroo jala dubbatu deema. sila gaafii wayii isin gaafachuu dhufe saadaallee hin qabadha jedheeti. Kama haqaatti deebina. Maal Gaafichi sunis amma miitoorki na rakkise. Uuma amma ogummaa asirra dubbata keessa kana dhibe jira sagaleen illee waraabee jira. Sagaleen tiyya akka ajaa'ibaati miidiyaa rafiigaatti. tole. Keerri maataatu malee. Gaafadhu hin danda'u. Gisee Yesuus Kiristoosii wangeela barreessu wangeelicha kana waliin barreessita moo sila macaaficha kana daamummaarra guddiftanii ittiin guddattanii sammuu keessa qabattan kana dhibe. Kamenne macaafni. Kana moo siifin gagguraa qoy. Macaafni keessanuu manaan goda. Macaafni keessanuu manaan godansise. Macaafni keessanuu taariiba. Anuu kolka jaaladha eessaan gaafii gaafadha. Kana faranjiiti jechuun 73 warra keessanis Wangeeluma dhexxee kana kaa 81 dha. kama warra kennaa kana. 66 kunis warra biraa tokko warra keenyaati. Asoomalee tokkollee ni jira. So ani bira maal jechuun Yesuusu bira hin jiru ana dhiise kana bira Yesuusu bira hin jiru. Yesuusu bira hin jiru. Selaan isin katabe kana rakkattani. Ani bari gaafichi. Obbo Maas wanti gaafichi kun wanti gaafii na ta'eefi macaafa kana nuu dubbisuuf illee hin deemtan Yohaannis hin bakka akkana dhaqi banadhu. Macaafni kee akkana jedhama yoo dhan dheebannu dubbiin dhuga soban qabu. Namni nama dubbisee bakka san nama mul'isa. Itti nyaataa jechuun akka waanuma jiruun dubbisa. Wangeelicha kana ufii xaaftammoo eessaa dhufee ufii xaaftanii isin ergama Yesuus hin jala hojjetaa turtammoo akkam?
Na dhibe waansa. Yesus duuka buunaa miti I ree don't know maali? naaf hin galle. Eenyu waliin dalayna wayim abiyyi waliin dalayna Yesus waliin hojjanna. Yesus duuka buuna paartii Yesuusi nuti. Hai paartii badhaadhinaati miti bar. Duuka buutu Yesus dhaggeeffanna. Mootummaan hin dhaggeeffannu. So saniif yaani rabbi subhaanahu wa Dhugaa ta'ala waaqa maalaafis. jiraataa akka keessanii Amma fakkeenyaaf akkana addunyaa jedha. kanarraa haa bal'atu jennaan du'aa isinii goona. Amiin Nama amiin. dhugaa dubbatu Oromoon hin jaalattu beektanii. Oromoo qofa. Maali osoo nuu tole isin Amaarillee hin jaalatu. badhifnee addunyaa kanarra akka guddatta isin goona hin tolu kaa tokkochuma godhee rabbii uume. Bareedu. Kiristaanonni bishaan bira kaa bishaan qabbanaa waan obbomaasii kana hin dandeessanii. Rabbi si haa laaffisu gaa. Jabaadhu si haa bareechu waa hundaafuu. Si haa bareechu si haa tolchu. Bifa si tolchee keessaa si haa tolchu. Inshaallah dhufuun kenna akkuma itti fufetti mee amma miitoorkiin illee nuu tolee hin jiru. Intola Guyyaa rabbi. yoo buute booda siif tola inshallah. Ayyee tole tole. Maffasiin keessan kun nu waame. Afuurri numa bira jiraami. Halkan gaarii. Ayyee tilde. Maffasiin keessa alma bira. Guyyaa halkanii mina bira halkan naan jetta. Nu bira guyyaa Ameerikaayi. Ameerikaa jirtan yaanuu sila Ingiliffaa Arabiffa silaa keessaati ittiin taphata hin dandeettan jennaan sagaletti batii tana butanii olii gadi hin dhufan. Daawwa jirtaa barate ati jabaadhu. Jabaadhu barsiisota keessan daran atitu Ay jedhu. uummata kana. Rabbi si haa laaffisu. Siif laafatti inshallah. Dhugaa. Yaa booti jaldo mana amansiisan nama biraati illee miti. Jaldo biyya balleessi. Sana namarra shaadaa qabataadhis. Osoo kan dhugaa hordofuu taate homaa naman dhibu miiraan deema arrabsoodha nama rukuta. Ofii garuu milkii tolaaraa beektanii sheekaa waajjii jedheera. Sheekaa waajjii jedhee banate milkii tolaaraa namichi. Suuta bakkuma san cinaa baafnee shaadaa itti galchina. Sheekaa ijeem shaadaa goonaa fi shaadaa itti galchina. Akka leencoolee lafeen dhaban jedhanii. Rabbi si haa laaffisu. Kanuma siin jennaa. Sheekh Jamaal. Inshaallah isin fisaa laaffisu. Ta'u nu bira silaa halkanii adaa guyyaa yetta Ameerikaa jirtani akkuma Ingiliffaan lafaan fuutani. Guyya. Ati qaceelloo wangeela kana laali tole. Wangeeluma kana laali nama laalini. Caatii fi jedhan dubartii maali fuula keessa laalanii gartee. Maali anu urgaqanii si mormeeti bari ustaasa urgaqanii dhufee si mormeeti ani wangeeluma kana googilii illee seenu ima fuudhaa hin dubbisa bakkuma Yesuus waaqa jedhu. Soqee waan fuudhu dhabnaa harka kennadhee barani akka qallaalii harkan kennadhe. Waan gootu warra biyya gurguddaa paastoroota akka qallaalii harkan kennadhe. Yes, wangeeluma irra gaafa. Garagalchee wooma Yesuus bakkuma inni waaqa jedhudha. Irraa fuudhii barbaadi gaafa argite nullee fuudhii waliin nu deema awwalii faraan. Aanaa sitti dammarii waajii gareessaa taana nu dammari gaafas hin jiru jedhana hin jiru maanu rakkan kana. Ni mana saminaaf adiisu. Amen. Sidiis. Baay'ee urjii version jedhu fiddee akka dhufne kaarratti barreessitee isheen urjii versionii fiddee akka dhufne. Bara 2026 dhufuun ol kasee kunu. Maalaa softa gurbaa? Ati wangeela haaraa onu. Mee muitii irratti qabinaa dubbatu gurbaa dubbadhu. Haa ta'u dhiise. Gurbaan kun nama Ati maal ta'u ooltu? Wangeela urjii jedhu urjii virgin jedhu. Fadichee gartee hiika haaree wangeela urjii hiikoo haaree jedhu haaroo. Ani ganna sharaa laxxafadhee
sharaa laxxafadhee eegaraajii sobduun iyyuuni oolle sharaa laxxafadhee shaashamannee keessa iyyuu eda. Gadi ba'ee jechuun sharaa eenyu shantama ta'e luukii shantama ta'e dhibba ta'e. Yaa. Dhugaa waaqa jiraata. Maa. Uwwa illee namuma kaa iyyaaru banatee. Sharaa laxxafadha ammaan booda maal gochuun mana madaamiitii du'are eega dubbii akkas ta'e. Egaa nagada taate sharaa dhaabbadhu galii biyyatti maqaa isaatiin jedhi boqonnaa siifin kana hin lallabda. Way maaltu si rakka? Yaa anillee intala waaqayyooti maal lallabuu qaba eega dubbii akkas ta'e maaf keessaa yookaan ammoo amantii isaanii kana dhiisee biraa deemu. Amma amantii keessaa si baasanii maal gootati? Ifiif rakku jirta malee. Angela Maatiyoos kana dubbisnaa.